Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oro Student arras irra deebi'uudhaan barnoota keenya histirii kutaa saglaffaadhaa yuunitii torbaffaa paartii lammaffaa qabannee dhufnee jirra haga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya gamanumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatina isin jechaa warreen maatii chaayinaalee keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalii keenyatti dabalamuudhaan gartee sabskiraayib hogguu gootan nootifikeeshin beelii mallattoo bilbilaa xuuxanii ol yoo irra keessan barumsi kallattiidhaan maakroo sakandii keessatti isin bira gawaan taateef bilbila santuqaadhaa sabskiraayib godhaa mallattoo bilbilaa ol goonaan bakka barumsa guutuu argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf har'a ammoo wanni nuti ilaallu gartee paartii afuraffaa keenya the Gadaa systems of the Oromoo kan jiru jechuudha. One of the democratic yookaan gartee lewi kan ta'e jechuudha. Indigenous kan jennuun jechuudha. One of the egalitarians democratic kan jennuun jechuudha. Yookaan gartee sirna dimokiraatawaa indigenous yookaan laws institutions of the government yookaan kan jennuun jechuudha. By the Oromo population idhaan gartee kan uummanni Oromoodhaa ittiin bulu jechuudha. Before the 16th century dura gartee akkamitti how to the Oromo populations to exist used to the laws of the Gadaa systems. One jo bal'inaan as keessatti gartee how to supporting the expansions of the Oromo population waa hedduu laallaa jechuudha. Kanaaf gartee the Gadaa systems was the based gartee on grades yookaan gartee age grade qaba. Yookaan gartee age grade hogguuniif jennu sadarkaadhaan namni kun hogguuniif gartee dhalateerraa kaasee sadarkaa waggaa takka hanga 8tti sadarkaa inni keessa dabruu jira 8 hanga 16 akkasitti sadarkaadhaan hanga gartee waggaa 40tti yookaan abbaa gadaati achi boodallee hanga gartee gadaamoojjitti gireedii san baanaa jechuudha. Kanaaf it was egalitarian systems in which of the assemblies or the chief of the ruling Gadaa class is approved leadership of the Oromo nation jennaa jechuudha. Kana jechuun it was egalitarian yookaan gartee sirna dimokiraatawaa jechuudha. Sirna walqixxummaa fi gartee walqixxummaa sabaaf sablammoota akkasuma walqixxummaa gartee dhiiraa fi dhalaadhaa yookaan gender equality, economic equality, property equality waa hunda kan of keessaa qabu jechuudha. Egalitarian assembly illee kan qabudha jechuudha. Akkasumatti gartee walgahii or caffee kan jennuun jechuudha. The ruling of the Gadaa classes is approved leadership of the Oromo nation gartee walgahii sanirratti yookaan gartee ruling yookaan gartee abbaa gadaa kan bulchu waggaa 8 kan bulchu san caffee yookaan gartee assemblyidha caffeetti yaamanii achitti gartee akkasitti kilaasii san gartee murteessanii jechuudha. Gadaa classes approved kan ta'u leadership of Oromoodha jechuudha. Ruling classiin sun caffeetti eega gartee walitti qabamanii booda nama isaan bulchuu gartee kaayyatanii jechuudha. Kanaaf it was developed from the knowledge gained by community experience over the generation ja. Kana jechuun it is developed ta inni kun gartee developed kateedha from the knowledge dan knowledge eessarraa argatan gained by the community experience yookaan muuxannoo dhalootatti yookaan generation to generation itti deemaa jechuudha. Inni kun maal jechuudha? Sirna yookaan gartee seera yookaan gartee haala ittiin bulmaata father to son gara abbaarraa gara ilmaatti dabru gartee generation to generation knowledgein maal tahaa deema jechuudha. Beekumsi isaan qaban community keessatti experience isaan qaban muuxannoon isaan qaban dhalootatti dabraa deemaa jechuudha. Kanaaf the systems is regulated the community's politics akkasumatti economic and the social and the religious of the activity dealing within the conflict of the revolutions araara representations of guma protections of women raahitiillee ni qaba jechuudha. Kanaaf gartee sirni yookaan gartee egalitarian systems of government by the Oromo populations Gadaa systems kan jennuun kun sistema yookaan gartee sirna bulmaata yookaan community yookaan hawaasa Oromoo haala siyaasaa isaanii political akkasuma haala economy isaanii dinagdee haala hawaasummaa isaanii social haala amantaa isaanii religious kan jennuun fi dealing within the conflict akkasumatti gartee mala yookaan meetodii gartee rakkoo ittiin furan yookaan hawaasa gidduutti conflict jechuudha. Walitti bu'iinsa kan ittiin furamu maal jedhaman araara. Araara buusuudhaanii yookaan gartee lammiiwwan jidduutti hogguuniif wal dhabdeen dhufte walitti araarsan gumaa kafalanii jechuudha. Akkasumatti gartee gumaa kafalaniif jechuudha waan nama sanirraa bade kafalaniif oo namni nama ajjeese gumaa kafalan. It is a protection of the woman akkasuma mirga dubartootaallee eega jechuudha. Gadaa sistamiin kun it is served as a mechanism for enforcing the moral education building the social cohesions and the experiencing from the community to culture. Kana jechuudha it is a served mechanism yookaan meetidii yookaan gartee mala tooftaa yookaan enforcing kan ittiin dirqisiifnu moral conducting gartee moraalin safuun hawaasaa kan ittiin eegamu building social cohesion gartee akkasuma wal fudhannaa hawaasaa kan ittiin cimsinu experience from the community culture muuxannoon aadaa experiencing gartee
expressing from the community culture in gartee aadaan hawaasa Oromoodhaa kan ittiin dagaagu sirna kanaa jennaan jechuudha. Kanaaf maal jennaan jechuudha. Moreover the Gadaa systems was institutionidha yookaan gartee dhaabbata through which is Oromoo gartee dhaabbata Oromoon through which is Oromoo a social gartee organized themselves the administration their affairs defends their territories maintaining law orders and managed their economy. Kana jechuun moreover the Gadaa system sirni Gadaa kun was institution yookaan dhaabbata maaliiti through which the Oromoo social hawaasni Oromoodhaa organized themselves itti tokkoomanidha administrated ittiin gartee bulchiinsa isaanii ittiin jaarratanidha dhimma jechuudha affairs administration dhimma bulchiinsaa isaanii ittiin hooggananidha. Dhimma yookaan gartee hawaasni Oromoodhaa gartee institution yookaan dhaabbata hawaasni Oromoodhaa itti tokkoomu ittiin of bulchu jechuudha. Defending the territory daangaa isaa ittiin eeggatu maintaining law orders haara seera hawaasummaa isaan keessatti jiru san nagaa ittiin eegsisu managed their economy sirna diinagdee isaanii ittiin hoogganani. Kanaaf the Oromo had practiced the Gadaa systems is long before the 16th century movement of the Oromo. Kanaaf jennaan jechuudha sirna Gadaa systemii kana Oromoon before gartee had practiced hojiirra oolchaa itti fayyadamaa turan Gadaa systemii kana systems before the 16th century yookiin jaarraa 16ffaa duratti before the expansion duratti itti fayyadamaa turan jechuudha. Kanaaf the Gadaa systems is constituted element of the democracy such as predict successions and the power sharing to the preventing one man rule jannaan jechuudha. Sirni Gadaa yookaan sirna constitution yookaan gartee elementii qaba demokraatawaadha egalitarian system ida sirna gartee walqixxummaati such as the predicting succession gartee kan ittiin gartee aangoon ittiin dhaalamtuudha and the power in share aangoon itti daddabartuudha preventing on one man rule gartee bulchiinsa one man rule kan taane yookaan gartee absolute akkan taane yookaan namni tokko bichaan aangoo akka bulchu akkan taane sharing powering kan keessatti itti jirtuu fi aangoo gartee itti istumaal godhachuudha limited the powers of the abbaa Gadaa yookaan gartee kan daangeessudha aangoon abbaa Gadaadha akka daangeeffamu waggaa 8 kagodhuudha jechuudha. Kanaaf the principles of the systems is including representations of all gartee lineages and the clans and the confederation ida enna jechuudha. Kanaaf gartee others principle in yookaan gartee qajeeltoon yookaan sirna Gadaadhaa maal faadha jechuudha representing of all lineage kan inni bakka bu'u jechuudha. Gosa lineage akka guudif jennu dhaaltummaadhaan lineages yookaan gartee sanyummaadhaan claniidhaan gosaan akkasumatti gartee confederationidhaan kan bulchuudha jechuudha. Kanaaf gosa Oromoo keessaa filatama namni gartee Gadaa systemii beeku keessa dhalatee gartee gireedii hunda keessa dabre saniitiitu abbaa Gadaa ta'a waggaa 48 aangoo irraa buufamee nama biraa filatamaa jechuudha. Kanaaf the Gadaa systems is organized the Oromo societies into age grades and generation sets and delineating members of the social political and economic responsibility jannaan jechuudha. Kanaaf the Gadaa systems sirni Gadaadhaa organized Oromo society kan ittiin tokkooma kan ittiin organize ta'an yookaan kan ittiin gartee ittiin organize guniif jennu itti gamtooman itti tokkooman jechuudha sirni Gadaadhaa jechuudha. Kanaaf into gradeidhaan yookaan gartee grade dara grade teacher and the generation sets okan garte generation set idan okan garte da wanta dhalotaan jechuudha generation idan akkasumatti garte delineating members of the social hawaasummaa irratti political siyaasa irratti economic responsibility kan keessatti jiruudha itti gaafatamummaan hawaasummaa itti gaafatamummaan siyaasa fi itti gaafatamummaa diinagdee kan ittiin tokkoomanii itti eeggatanii jechuudha sirni Gadaa jechuudha. In the systems is the age grade is 5 classes jira kan operated in a parallel garte 5 grade jira grade 1 shan kan garte kan itti parallel tani wal mugga deeman. The systems is approved social garte socio political frameworks and the institutionalized and the relationship between the seniors and the juniors and the egalitarian relationship among the grade members ja kanafu grade member keessatti yookaan gartee senioronni yookaan gartee warreen qajeelchoo seniors yoo jennu warreen muuxannoo qaban yookaan gartee juniors yookaan warreen sadarkaa olaanoo irra jiran egalitarian system sirna dimokiraatawaa kana keessatti among the grades of the Oromo kana keessatti gartee sirna kana keessatti kan ittiin kaayamanidha jechuudha. Namoonni gartee hanga muuxannoo qaban hanga gartee beekumsa qabaniif hanga wal caalaniin gartee namni gartee Oromoo Gadaa systemii keessatti ruling class tahaa jechuudha. Kanaaf
The system ni Gadaa system kun helped ni Oromoo ni gargaara members of the age sets to develop guddisuudhaaf the constant and the stable sense of the gartee self and the other gartee sirni Gadaa Oromoo jiraachuun Oromoodhaaf akka maalitti jechuudha age sets of developing consistency of the stable gartee nageenya akka jiraatu stable of the self and the other namoonni biraalleen akka nagaan eegaman jechuudha ifiifillee gartee walitti bu'iinsi akka hin jiraanne aangoo irratti walitti bu'iinsi akka hin jiraanne ikoonoomi irratti walitti bu'iinsi akka hin jiraanne diinagdee irratti walitti bu'iinsi akka hin jiraanne hawaasummaa irratti walitti bu'iinsi akka hin jiraanne san godhee naan jechuudha science is joined ilmi gartee namni tokko gudhalate and the first grade keessa seena first grade as members of the Gadaa class generation class or seti tan jannu kan 14 akkasumatti gartee 40 years after their fathers and were initiated into the next higher grades every 8 year gartee maal jennaa jechuudha kana jechuun hawaasni tokko gartee namni tokko Gadaa grade keessa guyyuma dhalaturraa grade jalqabaa seena grade san irratti gartee 40 years after their fathers gartee waggaa 40 booda maal ta'a abbaa Gadaata and they were initiated to the next Malta Gadaa grade kana keessatti next to next waggaa 8 jechuudha higher takkarraa gartee grade tanarraa grade taan dabruudhaaf next higher grade sanarra caaltu dabruudhaaf waggaa 8 keessa gunifa gara waggaa 9 dabarte grade lammaffaa eegalta grade lammaffaa hanga waggaa 16 guufte waggaa 17 irraa achi goo dagana waggaa 24 tti grade sadaffaa eegalta akkasitti gartee grade dhaan deema jechuudha namni waggaa 40 guutee namni kun grade tana hunda keessatti gartee waan hunda barate abba gartee Gadaa tahee biyya bulchuu danda'a. In the systems 8 year laal system waggaa 8 represented on one God represented one Gadaa kan bakka bu'u jechuudha maali system waggaa 8 Gadaan tokko gartee Gadaa tokko jechuun waggaa 8 jechuudha 5 Gadaa parade jira gartee 5 Gadaa parade jechuun 8 5 jechuudha 8 baay'isuu 5 40 ta'aa mitire grade 5 jira jechuudha grade 5 isin baa inni asii jawsun maal jechuudha 40 tanaa jechuudha grade 5 keessa dabarteetti waggaa 40 dhufta waggaa 48 gizaa geesse booda ati maal taata manguddoomtu taata gana manguddoo taata achi booda maal jenna siin jenna jechuudha abbaa Gadaa bira nuqutta abbaa Gadaan waggaa 40 hanga waggaa 48 ti abbaa 48 booda maal taata Gadaa moojjii taata jechuudha kanaaf on the generation and the 9 generation represented an area jennaan jechuudha kanaaf the political philosophy of Gadaa is based on three main value irratti hundaa'e yookaan gartee haalli siyaasa philosophy guuniif jennee haalli itti gartee isaan philosophy ideology isaanii yookaan gartee barsiifamni yookaan gartee isaanii jechuudha Gadaa systemiidha maal jennaan jechuudha three main value qaba terms of the maal qaba 80 keessatti jechuudha balanced positions between the Pestis amal jechuudha takafaan maaltu jira jechuudha terms of the 80 qaba takaffaa maal jennaan jechuudha 80 waggaa 8 dabra lamaffaarra maal jennaan jechuudha aangoo mootichaa aqaan prestiidha daangeeffamaadha balanced kan ta'e yookaan gartee to'atamu akkasumatti gartee power is share power maal ta'a share ta'a higher and lower level itti power maal ta'a jechuudha aangoon daddabraa jechuudha wal jidduutti aangoon nama harka nama dhuunfaa yookaan harka nama tokkoo keessa hin jirtu in the Gadaa systems generations age jira yookaan gartee age sexes akkasumatti gartee and the classes where the guiding the akkasumatti gartee criteria in labor divisions and the sharing of responsibility jennaan jechuudha kanaaf in Gadaa system keessatti generation gartee dhaloota irraa gartee dhaloota keessatti jechuudha age jira akkasumatti gartee age kan waggaa kanarraa waggaa kanatti sexin akkasumatti gartee classiin dhiiraaf dhalaa guuniif jennu sex jechuudha wanda jechuudha walqixxummaa generationiin eejiidhaan eegama akkasumatti gartee dhiiraaf dhalaanis seksii keessa guuniif jennu dhiiraa fi dubartii fi gartee dhalaanis dhiiraa fi dhalaanis maaltu jira haati maal jedhaniin haadha siinqee jira akkasumatti gartee isaanis gartee nageenya eegsisuudhaaf walqixxummaa dubartoota eegsisuudhaaf hawaasa keessatti jechuudha akkasumatti akka abbaa Gadaatti gartee walqixxummaa qaba jechuudha kanaafuu maal jechuudha seksii yookaan gartee nama tokko yookaan gartee only meenii qofarratti yookaan dhiira qofarratti hin hundaa'u jechuudha akkasumatti kilaasii qaba gireedii qaba guided certain and labors division namoota hojii mataa isaanii qaban and the sharing of the responsibility itti gaafatamummaa mataa isaaniitti wajjin deemanii jechuudha namoota sharing the responsibility yookaan itti gaafatamummaa mataa ofii kan qabanii fi itti gaafatamummaa isaanii sanirratti kan hojjetanidha jechuudha kanaaf the Gadaa systems was interrupted gartee and the gartee revitalized and revitalized and during the various
eras and because of the various internal and the external factor irraa kan ka'e jechuudha. Gadaa sistamiin kun jeeqame ni jeeqame interrupted yookaan gartee dhiibbaatu irra gaggeeffame yookaan gartee interrupt yogguuniif jennu jechuudha. Kufaatii isaatiif karaa gartee isaa wanta sababa ta'aniif jechuudha. Internal and the external ta'anii dhiibbaa keessaa yookaan dhiibbaa alaa ta'anii jechuudha. For the instance Boranaa kan jennuun kun yookaan Bareentuu Gadaa was institution after the interruptions of the nearly two generation jennaan jechuudha. Gartee isa qofatti hafee Gadaa systemiin kun gartee eega interrupt ta'ee booda Boranaa and Bareentuu Gadaa systems initiated after the interruptions of the nearly two generation idha jechuudha. Kanaafuu it was received bara dhibbata kaafii yookaan gartee bara kuma dhibbata kaafii bara kuma yookaan gartee takkaafii dhibba afurii fi shantamii irratti at madda walaabu which is become the central Chaffe assemblies and the set of the senior yookaan gartee Qallu kan jennuun and until hanga bara 1990 bara 1900 ti jechuudha yookaan gartee 1900 ti jechuudha. Kana jechuun for instance hogguuniif jennu jechuudha. Gadaa systemiin kun gartee factory qaba. Factory yookaan gartee interrupt isa godhe various yookaan gartee variation wantoota adda addaa jechuudha. External haa ta'u the internally warreen ta'an jechuudha. For instance Boranaa and Bareentuu Gadaa was institutions after the interruptions of the nearly two generation boodaan gartee dhaloota lama boodaan Boranaa fi Bareentuu keessattis maal jechuudha interrupt. Kanaaf it was received bara kumtakka dhibba afurii shantamii shanitti madda walaabu was which is becomes the central Chaffeedha. Maddi walaabu maal jennaan jechuudha it is the center of the Chaffeen yookaan gartee walgahiin yookaan bartee bikki itti taa'amtu bikki gartee yookaan Gadaa systemiin iddoo garagaraa irraa dhufanii abbaa gadaan bikka inni itti jiru eessa jechuudha madda walaabuuti jechuudha bikki itti isaan dhaqan jechuudha. Set of the seniors of the Qallu scenery ta'e yookaan dursaa ta'e yookaan gartee hogganaan isaanii keessaan irra muuxannoo qabu kan itti jiru hanga bara 1900 tti achi bara 1900 booda gartee interrupted ta'e dhiibbaawwan adda addaa irraa kan ka'e gartee madda walaabuu dhaquu dhiisanii jechuudha. Kanaaf gum kan jennuun jechuudha. Gumigayo assemblies of the representatives Gumigayo tu ammas dhufe representative yookaan assembly bikka isaan gartee madda walaabu bakka buufatan. This is the assemblies of the representatives of the inter societies that is mainly served as a law making body jennaan jechuudha. Law making body yookaan gartee qaama seera tumutee kan itti fufe Gumigayo assembly kana. Gumigayo assembly gartee this is the assembly yookaan gartee representative kan gartee maal bakka bu'e jechuudha. And the inter society that is mainly served gartee kan gartee bakka buufamee eegas boodaan mainly served tajaajila yookaan hawaasummaa adda addaa kannaa ture as a law making body qaama seera tumutee jechuudha. In theory any individuals had right qaba yookaan gartee namni hundinuu mirga qaba Gadaa systemii keessatti to attained and the participating yookaan argachuudhaaf yookaan attain godhuudhaaf yookaan gartee participating hirmaachuudhaaf in a deliberation and would bringing any matters to the attention of the Gumigayo keessatti yookaan gartee yaada isaa kennuudhaaf gartee participate ta'uudhaaf itti hirmaachuudhaaf akkasumatti gartee deliberation isaatiif hojiirra oolmaa and would bringing fiduudhaaf any matters attention yookaan gartee waan danda'u namuu godhuu keessatti gumaacha guddaa kan hayyamuuf jechuudha. Gadaa kana keessatti namni hundinuu sirna Gumigayo yookaan sirna bartee seera ittiin hojjetan yookaan meek ittiin godhan kana keessatti mirga qabaa jechuudha. Each of gartee classiin hundinuu send a delegation of 5 people to sit at the legislative body called of the Chaffe jennaan jechuudha. Kanaaf maal jennaan jechuudha gradiin hundi gartuuwwan garagaraa jechuudha. Kanaaf gartee kan jiranii jechuudha. Kanaaf isaan kun hundinuu namuutu gartee itti gaafatamummaa mataa isaanii kan qabanii fi kan gartee ichi keessatti hirmaachuu danda'an jechuudha. Seenti ni ergan jechuudha. Ichi kilaasiin hundinuu seenti tu delegation ni ergan gartee gartuu gargara the 5 people hogguuniif jennee gartee gradii takaffaarraa gradii lammaffaa sadaffaa afuraffaa hanga shanaffaatti jechuudha. Seetis maal qaban jechuudha as keessatti bikka teessuma qaban yookaan seats and the legislative body qaama seera tumu kana keessatti hirmaachuu keessatti jechuudha. Kanaaf the new laws seerri haariin yogguu bee to be issues and the laws to be repealed or amended were introduced to Chaffe by the leaders of the decision jennaan jechuudha. Kanaaf the new laws seerri haariin yogguu bee to be issues and the dhimma maaliiti jechuudha and the laws to be repealed or the amended yookaan gartee kan fudhatamuun heerra
jarra kun eenyu jechuudha hojiirra ooluun jechuudha we're introducing the caffee by elders yookaan gartee warroota caffee gurguddoo kan ta'an for the decision murtii kennuudhaan seera san eega baafamee booda laalanii yaada irratti kannanii akka hojiirra oolu godhanii jechuudha seerri eega tumamee booda jechuudha kanaaf the Oromoo common values of the ages grade jira kan gartee grade adda addaa tarreefu jechaa turre san waggaa 5 gartee dabreet kan jennu san zero gartee roles and the associated within them is discussing as the following dabballeen waggaa saddeetitti gartee hanga barzi dhalootarraa hanga waggaa saddeeti kan dabballe jennuun gammeen waggaa 9 hanga 16 jennaani gireedii isaanii san jechuudha gireedii lammaffaa irratti jechuudha are the grade of the akkasumatti gartee socialization kan jennuun gireedii 17 waggaa 17 hanga 24 tti gartee gireedii sadaffaadha foollee jennaan gireedii kanarratti military training gartee agricultural yookaan gartee qonnaa fi gartee akkasumatti gartee waraana irratti hirmaachuu kan danda'an waggaa 25 hanga waggaa 32 ti military survives gartee tajaajila waraanaa gartee akka gartee raabaadorii kan jennu jechuudha abbaa duulaa ta'anii yookaan gartee hogganaa waraanaa kan ta'an waggaa 3 fi 33 hanga waggaa 40 ti akkasumatti gartee candidate qaadhummaadhaaf yookaan filatamuudhaaf gartee hirmaachuu kan danda'an waggaa 40 takka hanga 48 tti isa kanaan gadaa grade jennaan jechuudha kanaaf the leaders of the gadaa government of the maal jennaan jechuudha hogganaan isaanii jechuudha yuuba kan jennu jechuudha yuuba kan jennu waggaa 49 leaders of the Gadaa government is Yuban waggaa 49 hanga waggaa 80 jechuudha seniors and adversaries akka gartee maalit scenery yookaan gartee gorsaadha seniors adversary yookaan dursaa ta'e gorsaa kan kennu education and kan barsiisu ritual leader yookaan gartee hogganaa olaanaa isaanii kan gartee abbaa isaan hunda dabballeewwan irraa kaasee akkasumatti gartee gammeedhaa fi isaan kana hunda foollee dabalatee military training qondaala dabalatee isaan hunda gorsa kan kennuu fi eeba kan kennuu fi jechuudha kanaaf the Gadaa assumed the powers of the 8-year Gadaan aangoon galaadhaa waggaa 8 dabarte in the Gadaa systems Gadaa systemii keessatti there was peaceful transforming political powers from the Gadaa classing to the another very 8 years kanaafuu Gadaa grade keessatti gartee aangoon kan itti dabartu waggaa 8 in the way karaa peacefully ta'een jechuudha karaa nageenyaatiin karaa nageenyaatiin peacefully aangoon transfer taate Gadaa nama tokko irraa nama tokkotti jechuudha daangeeffamaadha waan taateef seeraan gartee aangoo dimokiraatikiidha waan taateef jechuudha kanaaf the head of the government was known as Abbabu Gadada gane hogganaan olaanaan head of governmentiin qamootiin isaanii jechuudha head of governmentiin abbaa Gadaadha literally akkasumatti fathers of the parents waqanni jannaan jechuudha who was assisted by the several elections representative from among the generations waqan garte maal jechuudha assisted several elected kan filatame represent kan bakka bu'ee waqan garte generation waqan garte from among the generation garte isaan keessa waqan garte dhaloota isaanii ta'e ka isaan keessa bakka buufamedha those is including abba bokkun maal father of the agarte aspectors kan jannaan abbaa caffee kan jennuun head of the assembly jennaan abbaa duulaa kan jennuun war leader hogganaa waraanaa jennaan abbaa seeraa kan jennuun father of laws kan judge murtii kan kennu ammas abbaa duulaa abbaa alangaa jennaan jechuudha enda abbaa saa kan jennuun ammoo father of the gartee eenyu jennaan treasure abbaa qabeenyaati abbaa saa kan jennuun treasure yookaan abbaa kaznaa mootummaa enda the other gartee councilors isaan kun hundinuu gartee membaroota yookaan gartee Oromoo keessatti gartee maqaan isaanii nama bulchaadhaan maal jennaani akkasumatti gartee akkasumatti abbaa gadaatiin maal jennaani gaheen isaanii maali akkasumatti gartee sa'a abbaa sa'a kan jennu governor of the father of the treasury nama qabeenya qabuun akkana jaaniin fathers of law kan jennu jira fathers gartee akkasumatti abbaa alangaa kan jennu kan judgmentii kan waqaan abbaa seeraa kan jennu ka seeratu muu jira isaanan kun hundinuu gadaa keessatti akkanatti beekamu jechuudha kanaaf the abbaa gadaa or abbaa bokku served as a spokesman of the regiment setted waqaan gartee however he did not have absolute power aangoon saa aangoo qaba aangoo gartee qabaatus aangoon maal jechuudha abbaan gadaa aangoon isaa not absolute yookaan gartee aangoon isaa limited kan ta'edha daangeeffamaadha akka gartee paarlaamaa yookaan gartee absolutiin jechuun aangoon nama dhuunfaa harka tokko qofa jiraachuu jechuudha kanaaf aangoon isaa limited ta'adha kanaaf absolutii miti jechuudha dimokiraatikiidha kanaaf the supreme authority of gartee supreme authority rest
vested on the assemblies of the Chafe, which is constituting all members of the ruling Gadaa class or those in the 16 Gadaa grades 41 up to 1480 irratti bulcha. Kanaaf gartee namni tokko abbaa gadaa ta'ee kan biyya hoogganuu danda'u waggaa 40 booda. Waggaa 40 booda waggaa 8 qaba. Waggaa 40 irraa hanga waggaa gartee isaa waggaa 48 tti hooggansa keessatti hirmaata. Sambooda ganaa maal ta'a jechuudha. Gorsa yookaan adversary dha ta'a jechuudha. Gorsa yookaan adversary waggaa 49 boodaan jechuudha. Kanaaf gartee sirni Gadaa Oromoo sirna one of the democratic or egalitarian systems of government by indigenous peoples called known as ummata Oromoo jennuun jechuudha. Kanaaf the Gadaa assemblies is takes place under the maal jennaan jechuudha sycamore trees yookaan gartee muka kan jennuun odaa isa san jalatti ta'an yookaan assembly yookaan simboolii isaanii mallattoo isaanii symbolical representations of the emphasis of the dialogue bikka isaanitti godhan wal marii akkasumatti gartee consensus akkasumatti gartee bikka isa mariidhaaf itti ta'an isa jalatti jechuudha muka odaa jennuun jalatti jechuudha akkuma suuraa kanarratti argitanitti jechuudha. Kanaaf in the Gadaa grade systems Gadaa grade keessatti jechuudha the seniors yookaan gartee dursaan isaanii jechuudha Qalluun abbaa Gadaa abbaa Muudaa kan jennuun played the indispensably roles in the powers of the transferring the legitimizing the rulers of the Gadaa classes jennaan jechuudha. Kanaaf gartee aangoon isaa maal jechuudha legitimize uzon taane aangoon isaa maal aangoon Gadaa abbaa Gadaadha yookaan abbaa Qalluudha abbaa Muudaadha played maal godhani indispensably role qaba yookaan gartee in the powers of the transfer aangoon gartee gara nama tokko irraa yookaan nama tokkotti dabruudhaaf itti gaafatamummaa qaba endaze legitimized haqa akka taatu godha abbaa Muudaa kan jennuun kun isa kamuudu aangoo nama tokko abbaa Gadaa godhe isa karraa buusus jechuudha appointment jennaan jechuudha the appointment yookaan gartee kan jennuun yookaan abbaa Qallu kan jennuun kana jechuudha appointment dha kan muuduu fi aangoon seera qabeessa legitimize akka taatu kan godhudha jechuudha ruling Gadaa classic keessatti jechuudha. Women illeen ammas gahee qaban dubartoonni akkuma reefutti cholitti jenna jechuudha maintained their rights mirga akka jiraatu taasisan by the Sinke institution mallattoo yookaan institutionii Sinke qabatanii jechuudha which is helped them to form of the sisterhood obboleeyyan gartee sisterii yookaan akka obboleeyyanitti wajjin jiraatan and the solidarity yookaan gartee tokkummaa qaban jechuudha. Women's from childhood to old age is maal jenna jechuudha guduru tan jennuun yookaan gartee pre pubscant yookaan gartee tan jennuun jira jechuudha ozoonii fi childhood old age irratti jechuudha old age irratti maal jennaan jechuudha guduru jennaan jechuudha uumanii yookaan gartee women's from the childhood to old age hanga old age jechuudha akkasumatti deebinee maaltu jennaan jechuudha gizee isin jalqaba gizee isin xiqqoosan jechuudha guduru akkasumatti deebinee amma maal jennaan qarree jennaan adolescent tan jennuun afaan ingiliffaatiin ready from the marriage heerumaaf taqophoitee jirtu kalaalee jennaan ammas views of the Luba and the Yuba tan jennuun akka gartee Oromoo Gadaa systemii keessatti and the chifree jennaan ammas karaa biraatiin jechuudha is wives gartee wives of the Gadaamoji yookaan gartee waggaa 80 eega gartee hanga gartee waggaa 80 all gugutte abbavi gutate jechuudha waggaa 80 olete jechuudha were believed to have the sacred power qaban isaan kun hundinuu jechuudha aangoo mataa isaanii jechuudha they are involved in the powers of the transfer aangoon akka gartee transfer taatu gartee ni hirmaatan conflict resolution nageenyaan akka gartee walitti bu'iinsi furamu ni taasisan thanks of giving and the others gartee karaa nagayaatiin akkasumatti gartee karaa bilisummaatiin yookaan dimokiraataa ta'een institutionii Qalluudha fi akkasumatti gartee ati Sinkeeti abbaan Gadaa gahee guddaa qabanii jechuudha. Kalaalaa tan jennuun tun is where they also the privileged and to gartee supported and the advised the ruling class tan bulchitu akka gartee ruling class tan bulchitu eenyu jechuudha egaa heerumtee booda jechuudha. Egeerumtee booda maal jennaan jechuudha kalaalaa tan jennuun tana akka privilege qabdi yookaan gartee olaantummaa to supporting the adverse yookaan gorsaa fi ruling class bulchituu taatee hoggantii jechuudha. The Gadaa systems functions is by the cyclical yookaan gartee akka deddeem cyclical geengoodha qaba yookaan gartee hariiroo relationship power transfer aangoon hoggunii fi transfer ta'u nama tokkorraa nama kaanitti jechuudha from one Gadaa system class to the another next vary yookaan gartee 80 dhaan gartee grade kaanirraa grade kaanitti darba. Within some minor differences, some minor differences in the nomenclature
culture in a different part of the Oromo territories. The 5 Gadaa classes generation idaan dabra dhalootatti aarte listed below akka armaan gadii kanatti cyclically akka inni itti rotate ta'u kaayamee jira jechuudha fakkeenyaaf jechuudha asirratti jechuudha. Meelbaa irraa gara deemta muudaa gartee muudee akkasumatti muudee irraa gara kiloolee irraa akkasumatti gara bifoolee irraa gala akkasumatti gartee michilee isaan kun hundinuu gartee gadaa saayikilii keessatti 5 grade saayikilii keessatti gartee hiikaa mataa isaaniitii fi yookaan gartee funkshinii mataa isaanii hojii mataa isaanii kan qaban jechuudha. Cyclical rotation of gadaa system jennaan jechuudha. 5 class of the cyclical gadaa system rotation jennaan jechuudha. Kanaaf the gadaa system has a principles of the checking the balance aangoon akka balance ta'u akka namni tokko aangoon dhuunfane mootummaan yookaan namni aangoo qabu sun Gadaa systemii abbaa gadaan sun akka gartee power is handed of the 1% aangoon akka harka nama dhuunfaa tokkotti hin deebine kan eegudha. Through the ruling sufficiency aangoo gartee nama tokko irraa tokko bakka buusuudhaan divisions of power aangoo facaasuudhaan jidduu namootaatti jechuudha nama tokko bichatti harka qofatti akka hin galle executive yookaan gartee the 3 gartee organs of government qaama mootummaa sadeen qaama seera tumu qaama seera hiiku yookaan qaama seera raawwachiisu kajannuun san hunda ka qabudha. Executive kan jennuun legislative kan jennuun yookaan judiciary kan jennuun 3 organs of government jennaan jechuudha. Isaan kanaan balanced opposition among the 5 parties jennaan isaan kana hunda jidduutti aangoon gartee warra gadaa systemii grade sanan hunda jidduutti maal ta'ee jira balance ta'ee jira jechuudha. Endase powers sharing aangoon nama tokko irraa tokkotti dabruu danda'a. Administrative organs qaama hoggansa organized ta'een bulchan. In addition to so embodies of the following principles akka armaan gadii kanatti kaa'amee jira. The ruling of laws jira. Kan that is stand above all of the principles of the maal jechuudha accountability warreen qabanii jira. Akkasumas the role of the compensation of the implement yookaan gartee impeachments kan jennuun yookaan gartee buqqisuu jira. Akkasumatti gartee subordinations of the warriors of the deliberative assembly jira. Akkasumatti period of the testing times gaps between the elections and the institution yookaan gartee investitor kan jennuun akkasumatti gartee principles of the checking of the balances kan jennuun kanaaf gartee waggaawwan 8 gartee bulchiinsaa keessatti wantoota 5 kana qaban jechuudha. Wantoota 5 kana hojiirra oolchan jechuudha. Kanaaf the rule of laws kan jennuun jechuudha. Olaantummaan seeraa that is stand yookaan gartee dhaabbata above all waa hunda olitti maal jechuudha. Rule of law in olaantummaan seeraa waa hunda olitti gartee akka olaantummaan seeraa jiraatu. The principles of the accountability yookaan gartee wantoota gartee qaama gadaa systemii taan hunda keessaahu olaantummaan seeraa gartee high ranking irra akka jiraatu. The role of the gartee the role of the convention jechuun himannaadha. Indas akkasumatti implements kan jennuun yookaan gartee kaasuu yookaan buqqisuudha akka jiraatu. Yookaan gartee mootummaa yooniif aangoo irratti gartee monarkiin taatee aangoon gartee individual yookaan handis yookaan gartee nama tokko absolute akka hin taaneef buqqisuun yookaan gartee akka jiraatu himannaadha. Buqqisuun akkasumatti subordinations of warriors to the deliberative yookaan gartee assembly akka jiraatu. Yookaan gartee aangoon waraanaa jechuudha. Waareerota gadi fageenyaan assembly keessatti gartee waraana eenyu akka ta'utuu fi akkaataan gartee abbaa eenyuudhaan waraana hoogganaa waraanaa jechuudha. Abbaa duulaan jechuudha. Aangoon isaa gartee abbootii gadaatiin akka daangeffamu. Period of the testing kan jennuun akkasumatti yeroon gartee qormaata timing gartee yerooniif gartee mootummaan tokko irraa bu'e tokko gizaanii fi gartee aangoo dabruu deemu isa kanaas irratti mari'atan time gaappii nagguu jiru. Elections of the investigation qorannaadhaaf eenyutu gartee abbaa duulaa ta'e abbaa gadaa ta'e aangoo itti fufsiisa kan jaamu irratti jechuudha. Yeroon sunis akkam akka ta'uu qabu irratti ni mari'atan. Principles of the qajeeltowwan gartee check on the balance kan jennuun jechuudha. Check on the balance akka jiraatu mootummaan gartee abbaa irree akka hin taane jechuudha. Isaawwan kana hunda irratti gartee hojiirra oolchanii jechuudha. Rule of law akka olaantummaan gartee hundaa olitti kabajamu akkasumatti gartee buqqisuun akka jiraatu hogguun fi namni tokko gartee aangoo irraa bu'uu didi akkasumatti gartee waraana eenyuutti to'ataa irratti gartee marii assembly keessatti yookaan walgahii caffee irratti gartee akka isaan irratti mari'atan. Period of the testing gaappii hogguun fi namni tokko aangoo irraa bu'e hangasuu biyyatti eenyu to'achuu qabaa jechuudha. Hogguun hanga election yookaan investigation qorannaan godhamee namni gartee gara aangootti dhufu principles of the check and the balance kan jennuun kan hundinuu kan hojiirra oolfamu ta'uu isaati jechuudha. Moggaasaa and Guddifacha jira. Kanaafuu the two kan gartee nan yookaan gartee Oromoo groups yookaan gartee the Oromoo nan Oromoo persons nan Oromoo persons to give yookaan gartee kan namuuf jechuudha. Yookaan give to the Oromoo clans yookaan gartee kan namuuf Moggaasaan individual
individual daftee moggaasaan groupii daftee individual kan jennuun guddifachaan jechuudha nama tokko adapt godhanii ofitti fudhatanii ilma godhatanii guddifatanii khafii godhatanii gosa dhaalchisanii akkasumas lafa dhaalchisanii qabeenya dhaalchisuu kan jennuun moggaasaan ammoo ganda tokko hoonii bakka qubatan taate gaafa expansionii babal'isan san keessatti ganda san gartee itti moggaasaniiti ganda Oromoo jahanii assimilate godhanii isaan san ifitti makuu jechuudha. Kanalalla kanaaf gartee the Oromo is a target nan Oromo gartee hogguuniif target godhan hogguuniif qabatan hogguuniif weeraran ummata Oromo hin ta'in nan Oromo people siruuzattuu adaptation lama fayyadaman yookaan gartee gosa lamaan isaan san ifitti dabalan one of the adaptations is guddifacha yookaan gartee fudhatanii guddifatan tokko ammoo from the parent gartee adapting the child akka ilmoo ifitti guddifatan jechuudha nama gartee hogguuniif fudhatan in the system kana keessatti child enjoyed to the equal right mirga guutuu akka inni akka ilmoo teetitti qasirraa qaba and the privileges within the gartee biological child akka daa'ima sirraa dhalateetti olaantummaa qaba namni sun the second from waan inni sun dhaalu ni dhaala waan inni sun qabaatu waan isa saniif gootu isaafis ni goota ilma keeti jechuudha kanaaf the second from the adaptation kan jennu moggaasaadhaan ifitti dabalan gartee nama Oromoo hin ta'in tokko moggaasa was a system yookaan adapting Oromoo nan Oromoo gartee nama Oromoo hin ta'in tokko commonly known as Oromsu gartee Oromeessu jechuudha Oromoo godhu jechuudha moreover kanarra dabaree moggaasa was a principles yookaan qajeeltoodha yookaan gartee qajeeltoo maaliiti incorporating the individual nama dhuunfaa fi akkasumatti gartee moggaasaan nama dhuunfaa or groupii takka yookaan into clan gara gosa ifiitti dabaluudha through the house of the allegiance dhaan yookaan gartee amanamummaa yookaan heera qaba heera gartee oozii kakuu godhaa jira kakuu sanni kakatta sanboodhaan akkaataa amanamummaatiin nama sana ofitti fudhattee ilma kee godhatta jechuudha waan hunda dhaalchifta the incorporated of the persons enjoying to all of the rights yookaan gartee ummata gartee incorporate godhan kan weeraran kan qabatan san mirga guutuu kannaniif and the obligation yookaan gartee itti gaafatamummaa guddaa yookaan gartee qaban that is such as members of the entitled the Abbaa Gadaa is gartee undertook the Moggasa on the behalf of the clan jennaan jechuudha kanaaf gartee Abbaa Gadaan gartee tuu godha yookaan ofitti fudhateetti ummata san gartee ummata gartee Oromoo hin ta'in san waan Oromoon qabaatu kannee fi akka Oromootti ilaalanii Oromoo godhanii jechuudha Oromoos godhanii jechuudha kanaaf the adapting the community yookaan nama ofitti gartee adapt godhan yookaan individual nama dhuunfaa tokkos sharing the everything equal waan hunda wal qixa godhuudhaan within the Oromos akka nama Oromoo kaanii hundaatti waan hunda kannaniif gaining the protection eegumsanii godhaniif material benefit qabeenya guutuun kannaniif namni kun akka Oromoo ta'uu godhan the Moggasa and Guddifacha systemni yookaan gartee Oromoon gartee moggaastee ofitti fudhatte yookaan guddifattee fudhattu kun cultural allowed other peoples of the mixed within the Oromo and living together in the peace karaa nagayaatiin gartee nama Oromoo hin ta'in jechuudha allowed kana yemudha other peoples namoota biraatu mixing Oromootti kan makuudha maaliif living akka hojii jiraatan together in peace nagayaan akka hojii jiraataniif jechuudha so in the expansion babal'ifannaa lafaa gaafa gaggeessan san Oromoon adapted much of the population ummata hedduu ofitti makanii jiran karaa lamaan kanaan they coming to the across and they used to them in war karaa waraanaatiin fayyadamuudhaan in within the next groups gartee yeroo lamaan sanitti gartee namoota hedduu cross guniif daangaa qaxxaamuranii deeman population hedduu ifitti makaniin used to them in their war karaa waraanaatiinis within the next group yookaan gartee groupii itti aantu keessattis karaa bika nama gareedhaan jiraatu ganda tokko guudhaqanii weeraniis ummata san yoo isaan gartee isaan resist kan hin godhin isaan san gartee fudhatan Oromoon ifitti dabalteetiti waa hunda kootii fi jechuudha kanaaf the process of the significantly the contributions of the social adeemsa kun gartee significantly barbaachisummaa qaba guddaa contributionii guddaa qaba to social cohesion keessatti yookaan gartee hawaasummaa keessatti jechuudha and national integration keessatti fi hawaasa wal fudhannaa hawaasaa keessattis gartee gumaacha guddaa qaba jechuudha systemni lamaan Moggaasaa fi Guddifachaan kun and the rivals of the long distance trade yookaan gartee rival yookaan ka'umsa yookaan daldala qaban san kan guddiseedha maaliif namoota gunda ofitti dabalaniiti nama isaanii godhanii waan barbaadan hunda kannaniif qabeenya kannaniif mirga guutuu kannaniif miti kanaaf nageenya akka bu'uuf long distance trading akka gartee rakkoon takkalleen daldala karaa dheeraa deemu irratti akka hin geessifamneef gumaacha guddaa godhe the interactions as a result of the wal fudhannaan gartee kanaarraa kan ka'e in the exchanging of the socialiin akaan haalli hawaasummaa fi aadaadhaa wal jijjiiramee ture jechuudha institutionii gadaa kana keessatti jechuudha kanaaf cultural leen akkasumatti gartee bikka isaan dhaqanii qabatan san uummanni sun aadaa qabuun aadaa san wal jijjiiranii cultural exchange akka jiraatu tahee ture several peoples of the neighbors uummanni gartee hedduun several peoples uummanni baay'een neighbors of the Oromo adapting Gadaa system kan ollaa Oromoo ta'an neighborii Oromoo ta'an adapted fudhatanii Gadaa system fudhatanii itti fayyadamaa turan and the Oromo language afaan Oromoo illee likewise of the Oromo adapting the culturally aadaa aadaa Oromoo illee tradition
culture and the tradition Oromoo jechuudha. The people of within the whom they coming into the contact gartee karaa kanaan aadaadhaan afaaniin languageidhaan gartee waan hundaan wajjin contact walitti hidhamanii turan. A case in point in adaptations of the monarchical systems of the integrations of the Oromo to Christian and the Muslim state. Kanarraa ka'uudha. In the case of point of the adaptations of the maal jennaan jechuudha monarchical system yookaan gartee Oromoonis maal fudhattee jechuudha monarchical taate boodarra gadaa dhiisaniiti gaarraa 19ffaa keessa monarchy ta'an eenyurraa fudhatanii Christian and the Muslim state sultanate irraa abbaa duulaan hafe sirni gadaa hafe booda factors of the downfall of the Gadaa systems kan jennu gartee kan jiranii jira. Factors of the Gadaa system, interactions of the Omotic state within the Oromo people, the rise of the Islamic, the relationship with the influence of the Christian Highland Kingdom, the influence of the missionary kan jennu jira jechuudha. Sangara fuulduraatti bal'inaan factory san kutaa akka keessa bal'inaan kaa'ee jechuudha. Isaan kun maal jechuudha asirratti waan ilaalu jiru interactioniin kun boodarraa gartee Oromoonis akka Christian monarchy abbaa aangoo gartee akka abbaa duulaan duraan abbaa gadaadhaan bulanii san dhiisaniiti aangoon gartee mootummaa ta'anii waggaa 8 buluun sun hafee gartee aangoo monarchy ta'an boodarraa abbaa angor ka dhufatan jechuudha. Kanaaf in the large scale of the Oromo contacting Oromo warte contact wal garanii jiran within the diverse people ummata hedduu kan garagara diversification ummata hedduu adda addaati wajjin 16th century jaarraa jaaffaa keessatti broad far reaching gartee daangaa dheeraa deemuudhaan integration wal fudhannaa among the peoples across of the ethnic ummata saba adda addaa religious adda addaa qabu wajjin hariiroo guddaa gaggeessanii jiran in the whole of the north gartee all of the esenna jechuudha keessattuu East Africa jechuudha dandeenya hanga Tanzaniyaatti jechuudha Horn of Africa qofa osoo hin taane gartee hanga Tanzaniyaa Keniyaa fi gartee naannoo ollaa Itoophiyaa Soomaaliyaa dabalatee lafoota kana hundarratti babal'ifatanii babal'ina guddaa geessanii jiran. Kanatti kan aansummaa the egalitarian systems of the another indigenous kan gartee systems of the government by the people of the Ethiopia kan jennuun geediyoo kan jennuun akkasumatti gartee ummata gartee hadiyyaa kan jennuun jira. Isaa gartee isa Sidaamaa kan jennuun kana keessatti gartee egalitarian systemidha. Kunis akka sirna gadaatti sirna dimokiraataa fi gartee haqa gartee ta'e kan gaggeessaa turan kan jedhu paartii kan itti aanu irratti walii lalaa. Thank you, I love you, isin jaalladhaa galatamaa. Thank you so much.